ejiti lakkoofsa torbaa bantuun quraanaa fi haati quraanaalleen ayaanni sii torba quraanni rabbii akkaataa qaraatii seera isaa torba dhukkubaafis dawaa faatiyaa qaramuun seerri yeroo torba muhaddisonni hadiisa rasuulaa hedduu ta'anillee babbeekamoo torba guyyaa qiyaamaadhaa hangaaddisni jirre hangaaddisifamuuf dargaggoo torba waggaan ji'aa hedduu jiini guyyaa 37 guyyaa torba iddoowwan salaannii ittiin sagadamuu dhoorkamillee torba yeroo salaannullee humniti sujuudaa qaama keenyaa torba asafaa fi marwaa dhaqanii naanna'uun marsaan isii torba rabbiin nu hageessu hajjii dheeyinaan kaabaan naanna'uunis torba lakkoofsi dhugaadhaa lakkoofsi dhagaadhaa hamboolloo keessatti darbamullee torba hangafni kaafiraa warri lolota badri isaan nama torba garaan kaafirootaa kan baadhatu nyaata qochimaanis torba dachii rabbii balloo tana malee jahaa jira tanaa wajjiin torba samii tana malee tambir jahaa jira tanaa wajjiin torba rabbiin maganfannaa balbaltii ibidda jahannamis torba sabbata gaaloo yoo kana gartantee halluun isaa torba namuutu lakkaawaa uraan fuula keenya keessa jirtu torba urjiin samii keessaa faffacaatee iftu gosti isii torba yoo lakkooytan ta'e miirri qaamaa uumaa ilma namaa torba dikannaa muslimaa kana kan godhamu guyyaan isaa torba raajiin adda addaa tan nabii isaadhaaf rabbiin kenne torba du'aa qajeelchuu rabbiin uumaa torba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.